Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaan Intersabti oduuwwan guyyaa har'aa isin dhageessifnaa nu waliin turaan affeerraa keenya. Duudhaan araaraa fi dhiifamaa Oromoo keessaa qabatamaan mul'achaa jiraachuu uummanni godinoota Oromiyaa tokko tokkoon dubbatan. Oromoon tokkoomnaan wanti Itoophiyaa tokkuu danda'u hin jiru jechuun beektonni Oromoo himan. Raayyaan ittisa biyyaa faannoo Walloo irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuun himame. Har'as raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa akkuma kaleessaa waan hundumaan qophii ta'uu himame. Gara dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduu bal'inaan isin dhageessuutti dabarraa nu waliin turaa isiniin jira. Duudhaan araaraa fi dhiifamaa Oromoo keessaa qabatamaan mul'achaa jiraachuu uummanni godinoota Oromiyaa tokko tokko dubbatan. Oromoon duudhaa isaa keessatti wal dhabdee jiru karaa nagaan hiikuun waliin jireenya tokkummaa cimaa qabu uumuun beekama jechuun uummanni godinaalee Oromiyaa adda addaa tokko tokko dubbifnee nutti himaniiru. Abaa'oo fi mootummaan Itoophiyaa waliin araaramuun nageenya waaraa Oromiyaa fidanii misooma biyyattii saffisiisuuf karaa nagaan mari'atanii walgaarreeffannaa siyaasaa furuuf sochiin isaan taasisan waan duudhaa Oromummaa ibsuu fi uummanni Oromoo onnee irraa fudhatudha jechuun uummanni kun himuu irratti argamu. Waliigaltee araaraa kanaan tarsiimoo misoomaa uummataa cimsuu fi nageenya uummataa mirkaneessuu danda'u garee lamaan irraayyuu eegna jechuun uummanni godinoota Oromiyaa adda addaa dubbifnee yaada isaanii nuuf qoodaniiru. Oromoon tokkoomnaan wanti Itoophiyaa tokkuu danda'u hin jiraatu jechuun beektonni Oromoo himan. Araara Abaa'oo Aboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuun walqabsiisee hayyoonni Oromoo yaada isaanii kennaniin Oromoon tokkoomnaan wanti Itoophiyaa tokkuu danda'u hin jiraatu jechuun bal'inaan dubbachaa jiru. Sababni isaas jedhu hayyoonni kun Oromoo jechuun Itoophiyaa jechuu akka ta'e diinnis firris ni beeka jechuun himaniiru. Walgaarreeffannaan siyaasaa waggoottan dheeraaf Oromiyaa keessa ture yeroo ammaa kana karaa nagaan akka hiikamu gochuun mootummaa biyya bulchaa jiru kan galateeffachiisu ta'us hayyoonni kun ibsuu irratti argamu. Araarri Abaa'oo fi mootummaa gidduutti taasifame tokkummaa uummata Oromoo daran kan cimsuu fi fuuldurri Oromoo qananii akka ta'e kan akeeku ta'us hayyoonni dubbifne kun dabalataan dubbataniiru. Araara kana Oromoon hunduu karaa gaariin keessummeessuu akka qabus dhaamaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa faannoo Walloo irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuun himame. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraa godina Walloo kaabaa qarqara magaalaa Waldiyaatti faannoon magaalaa galuuf qindaa'ee osoo socho'aa jiru tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhateen miseensi faannoo 150 ajjeefamuun dhaga'ame. Faannoon qabsoo Amaaraa maqaa dhahatan gaafa beellii fi dararri adda addaa bosona keessatti isaan mudatu magaalaa galuun dhokatanii taa'uuf walii galanii osoo gara qarqara magaalaa Waldiyaatti imalaa jiranii rukutamuu isaanii namoonni naannoo magaalichaa jiraatan odeeffannoo nuuf kennaniiru. Haaluma kanaan raayyaan ittisa biyyaa haleellaa irratti baneen namoonni 150 yoo ajjeefaman 200 ol immoo madaa'uu isaanii odeeffannoon qabatamaan ni addeessa. Injifannoo raayyaan ittisa biyyaa argate injifannoo uummata Walloo ta'uu uummanni odeeffannoo nuuf kennan ni dubbatu. Har'as raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa akkuma kaleessaa waan hundumaan qophii ta'uun himame. Raayyaan ittisa biyyaa biyya keessas ta'ee biyyoota Afrikaa irra naanna'ee olaantummaa seeraa kabachiisuun ergama isaa ga'umsaa, naamusaa fi itti gaafatamummaan baachaa ture jedhame. Har'as raayyaan ittisaa kun humna isaa daran teknooloojii ammayyaan deeggaramee nageenya biyya isaa fi ollaa isaa mirkaneessuuf yeroo hunda qophii ta'uu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa miidiyaaf ibsa kenneen dubbateera.
Torbee kana naannoo Amaaraa keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuuf nageenya uummataa eeguuf miseensota faannoo irratti tarkaanfii fudhachuu irratti argama jechuun ministeerri kun ibseera. Kaleessas yeroo raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraa ga'umsa olaanaan waraana TPLF irraa bilisa baasesan ga'umsaa fi amala gaarii inni qabu warri dhugaa ba'aa turan amma immoo faayidaa dhuunfaa isaaniif jecha raayyaa keenya maqaa balleessuuf yaalan fudhatama kan hin qabne jechuun ministeerichi akeekkachiiseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduuwwan keenya guyyaa har'aaf qabannee kanuma yeroo biraa odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Miidiyaa keenya Odaa Miidiyaa Intarsatti sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif hawwina nagaan tura.